biraa deebutti jirtu jarri naaftanyaa jechuudha. Mootummaan biltsiginnaa. Waraanni Abiyyii jechuudha kan gara laafummaa hin qabne kan garaan isaa akka dhagaa jabaatu mana hidhaa keessaallee bakka itti adamsaniillee gadi baasanii fuudhaniitiin gadi baasanii irbaata rasaasaa godhutti jiru qeerroo kenna kan ija qabu. Kana ammoo maaltu gochuutti jira? Qabsoon Oromoo laaffattee jirti. Maaf laaffatte qabsoon Oromoo? Kan laaffise hayyoota kenna. Hayyoonni kenna ajandaa Abiyyi nuu baase faana fiiguu malee ajandaa biraa Abiyyitti baasanii Abiyyi akka inni nu jala fiigu gochuutti hin jiraniichu. Dhugaa Rabbii dubbachuudhaaf. Akka Abiyyi ajandaa Abiyyi nuu baase as bayanii ajandaadhuma Abiyyi nuu baase faana fiiguu. Abiyyi maaliin mallaqa sa'aatii kana jijjiire jechuu dhiisaniiti. Akkuma inni pilaanii biraa nurratti nutti jijjiire pilaanii biraatiin nu dhufe kana hayyoonni kennamaa pilaanii biraa itti baasanii pilaanii biraatiin maam namicha kana qabsoo Oromoo pilaanii biraatiin itti zorsisanii namichi kun akka ammoo nu faana nu jala deemu maaf gochuu dadhaban? Numatu isa faana girrisa? Numatu ajandaa Abiyyi nu baase qabateetuma fiiga? Ajandaan silaama ho'ee jiru waa'ee qabsoon Oromoo waa'ee dhumaatii Oromoo waa'ee hidhamuu Jawaar ammoo irraanfatamtee beeka. Gartanii waa'ee Jawaar mana hidhaa keessaa baasuun irraanfatamtee jirti, dagatamtee jirti. Waa'ee ajandaa biltsiginnaan nuu baafte sa'a 24 sukkuumuudha bakka chaansiin kenna isa kana ta'e. Maaf ta'a kun? Abiyyi asiin ajandaa takka gadi nuu baasee irraa qaccee nu tuqee ka'ee achi waraana Oromiyaa keessa gadi dhiisee ilmaan Oromoo dhugutti jira. Dhiiga ilmaan Oromoo dhugutti jira. Hanga yoomiiti dhiiga ilmaan Oromoo ka Abiyyi dhuguu? Hamma yoomiiti qeerroon Oromoo ka akkasii adamfamteeti mana hidhaa keessaa gadi baasaa irbaata rasaasaa godhan? Hanga yoomiiti dhumaatii Oromiyaa kutaa 11 keessatti labsame kun hamma yoomiiti? Nu ajandaadhuma Abiyyi nu baase faana deemuudha xiqqaa guddaan kenna. Xiqqaa guddaan ajandaadhuma Abiyyi nu baase faana girrisuudha. Akka Abiyyi Oromoo faana girrisu gochuu dadhabneetiin Abiyyi ajandaadhuma inni nu baase faana girjechuu isuma faana fiiguudha chaansiin kenna. Adda ilmaan Oromoo biyya dhiinisii dhangala'aa jira bar. Tole, hayyoota Oromoo irraa gaafiin qaba. Maaliif laaffiftan qabsoo qeerroo? Qeerroon biyya keessaa dhumataa jira. Mana keessattuu qeerroo adamfamee dhumatutti jira. Qeerroo hidhatti saabatu jira. Qeerroo kaminnin kaboru bayeetiin waa'ee labsii marra shanaffaa irratti labsii qeerroon haala adda ta'een Messengerii gumnaa imoon dhuftani. Rabbi sinaa sabbarsiisu. Hayyoonni Oromoo marsaa shanaffaa kanarratti qeerroon qophii haala adda ta'een haala biraa pilaanii biraa jijjiiratee dhufaaraa jettan. Okay, pilaanii biraa jijjiiratee dhufaara. Pilaaniin qeerroo jijjiirsiftanii qeerroo irbaata rasaasaa godhattanii godhuudhaaf deemtan ammallee pilaanii dhuma mismaarii mukatti gadi dha'aniitiin karaa irra baasanii yookaan ammoo ispaaltii irra kaa'an. Pilaanii biraan qabdan. Maaf hin hidhachiifne qeerroo kenna? Qeerroo kenna hidhachiiftanii gadi baasuu isinitti xiqqaatee isinitti guddatee mismaarii abbaa 8 fi abbaa 12 gadi guuradhaati. Isaa qeerroo biraan dhaabattanii isaa qeerroon birrii ufiitiin bittee bari akkasii mismaarii sanuu bittee karaa irra gadi dhaabdi bar. Pilaanii isin baafattanii deemaattan pilaanii biraa miti qeerroo irbaata rasaasaa godhuudha malee chaansiin keessan chaansii biraa hin qabdanii. Okay. Labsii waa'ee marraa shanaffaa kanarratti xixxiixaa jirtan. Xiixuu keessanii isinittani maakoottaa xiixuun duratti hin nyaattanii. Eka ashaboo hin qabne nyaata ashaboo hin qabne nyaatuu deemtanii qeerroo kutaa lamaa bichaa gadi baaftanii irbaata rasaasaa godhuu fi foffoolataa jirtan. Hin jiru.
Qeerroo kutaa lamaa qofaa irbaata rasaasaa godhuun hin jiru. As koottaa tokko tokkoon isinitti hima achi qabii as qabiin hin jirtu. Wanti walirra qabne wal satarru takka illee hin jirtu koottaa. Qeerroon kutaa lamaa bichaa wanti irbaata rasaasaa taatuuf gonkumaa hin jiru. Amma walitti himna. Hamma yoomii waliif obsina isiniin jedha. Duraan dursa pilaanii qeerroon marsaa shanaffaarra pilaanii biraa baafateera. Qeerroon jettanii labsuun duratti xiixutti jirtanii isin dhaga'utti jirra. Kana baasuun duratti qeerroo kutaa 11 keessa qeerroo Arsiitiif qeerroo Harargee gurmooftuudha. Qophooftuudha. Irra jirti qabsoo irra jirti. Kutaa keessanii qeerroo kutaa 11 keessa seenaa qeerroo san gurmeessa. Shawaa keessaa gurmeessa, Jimma keessaa gurmeessa, Wallagga keessaa, Iluu keessaa, Gujii keessaa, Boorana keessaa gurmeessaati. Gaafa achi gurmeessitanii kaatanii koottaati labsii qeerroo labsa. Wallahi tonkolii ka hojjetaaru isin warra hayyootaati isin foon keessa nyaadhaa hin jiru kan qeerroo kutaa lamaa qofaa irbaata rasaasaa gootan. Labsii yoo labsitan qeerroo keessaanii hoo qeerroo keessan hin gurmeessitan. Qeerroo keessan kutaan gurmeessitanii kaatanii labsiin kun hojii irra haa oolu hin jettan. Labsii kana labsii qeerroo Arsiitiif qeerroo Harargee qofaan labse qeerroon labsii baaseera jettan. Kutaa Harargeetiif kutaa Arsii qofaa fakkeenya godhattanii deemtanii muka nyaadhaa isin. Hagaan hamma kutaa Arsiitiif kutaa Harargee qofaa fakkeenya godhattanii labsii qeerroo jettan akka waan qeerroon kutaa 11 nuu ka'eeru. Qeerroo Arsiitiif labsi qeerroo Arsiitiif qeerroo Harargee bichaan gurmaa'innaaf tokkummaa isaa roorroo diddaa labsee jedhe labsii kutaa 11 qeerroo Oromiyaa jettan. Qeerroo Arsiif qeerroo Harargee jedha afaanii gadi baqaffadha. Yookaan ammoo labsii kana labsuun duratti Oromiyaan dhiigutti jirti. Qeerroon dhiigutti jira. Labsii kana labsuun duratti maaltu isinirra barbaachisa? Shawaa keessaa qeerroo gurmeessaa. Jimma keessaa qeerroo gurmeessaa. Wallagga keessaa qeerroo gurmeessaa. Hayyoonni asirraa baatanii sa'a 24 OMN'dhaan nu shaktan. Mataa nu joorsiftan. Duraan dursaa Wallagga keessaa, Iluu keessaa, Boorana keessaa, Gujii keessaa qeerroo gurmeessaa ka'aati labsii qeerroo jedha. Usuu qeerroo hin gurmeessin labsii qeerroo Arsiitiif qeerroo Harargee qofaan gurmeessite gadi qabattanii baatanii labsii qeerroo. Muka nyaadhaa hin jiru. Wallahi asachi ka irbaata rasaasaa isinii ta'u hin jiru. Labsiidha jettee labsii qeerrooti jettee qeerroo Arsiitiif qeerroo Harargee gadi baatee irbaata rasaasaa isinii taatu hin jirtu. Haadhumattu manatti ajjeesu malee. Manatti waraana isaa itti gadhiisee haa fixu malee karaa irra gadi baaftaniiti labsii qeerroo jettanii qeerroo keenya qorraan. Qeerroo keenya rooban jettu qorran jettu qeerroon keenya gadi baatee beelan jettu irbaata rasaasaa afoo dhaabattee akkasii daandii cufaatiin tumamaatiin jettu. Isin ammoo qeerroo kutaa kaanii hin sochooftanii. Hayyoonni asirra jirtu kutaa Harargeetiif kutaa Arsii keessaa qofaadhaa miti. Dhugaa Rabbi yoo walitti himne Jimma keessaa hayyootatu asirra OMN irra gadi bayee dubbata. Wallagga keessaa, Boorana keessaa, Gujii keessa hundi keessanuu asirraa hayyoonni asirra jirtan hundinuu kutaa 11 Oromiyaa bakka buutaniiti. Hundi keessanuu kutaa Arsii keessaa gadi bayee OMN irra iyyaan jiru. Harargee keessa gadi bayee OMN irratti iyyaan jiru. Hundinuu kutaa keessa maaf hin kakaamne jalqaba kutaa keessan kaasaa ka'aati. Waa jennaa Harargee keessaa namni du'e. Arsii keessaa namni akkas ta'e. Qeerroo Arsii akkana goote. Wallahi qeerroo Arsiitiif qeerroo Harargee qofaadha kan marsaa hundarratti gadi dhiisaattan isin argutti jirra. Keessanoo maal ta'e? Hin kakaaftanii qeerroo ijaartanii bar Jawaar Maammadi dhageeffadha. Qabsoon teessan wallahi jechuudha. Maal akka ta'e hin beeku. Sooqidda sin qabdu, sukkaara sin qabdu, inuma mi'ooftu qabsoon teessan qabbanooftu, diilallooftu. Dhageettai warra asirra hayyoota jettanii qabsoon teessan waanuma takka hin mi'ooftu nyaata maal jedhee isinittan himaa. Duwwaa afaan isin dhukkubaa hancumni isin keessaa dhumata OMN irra baatanii sa'a 24 iyyitan. Tarsiimoo qabsoon fakkeenya Jawaariin hin godhattanii. Hayyuun keenya fuuldura keessan jira. Tarsiimoo qabsoo Jawaariin fakkeenya godhattanii yoo ammoo irraanfattan viidiyoo akka Jawaarii uf duuba deebaati dhageeffadha.
dhageettani yoo waa'ee akkaataa qabsoo tarsiimoo qabsoo wallaaltani uf dooba deebaa viidiyoo Jawaar Maammadii dhageeffadha tarsiimoo qabsoo baafadhaa ka'aati koottaa gadi ba'aa qeerroo jedha. Jawaar akka godhee isinitti mu duraan dursee labsii qeerroo labsuun duratti qeerroo gurmeessa Shawaa keessa Harargee keessa Arsii keessa Boorana keessa Jimma keessa Iluu keessa Wallagga keessa kutaa Oromoo 11 keessa qeerroo harka karaa jalaatiin gurmeeffatee qopheeffatee mari'atee dubbii bilcheessee dubbii bilchaatee kana gadi baasa guyyaa isaa qofaa gadi dhiisuudha. Isiniif gala guyyaa isaa qofaatti murteesse qeerroo keessaan bilcheessee nyaachisee yaada isaa gorsa isaa beekumsa isaa obaasee achi ka'ee ammoo qeerroo gadi baasa. Guyyaa qofaa labsaaf jechuudha. Guyyaa qeerroon gadi ba'u tokkummaadhaan jechuudha. Isin ammoo qeerroo keessaa ijaaruu hin beektan. Qeerroo ijaaramteetiin jette. Qeerroo isin uummata qeerroo hayyoota warri isiniin jennu kun qeerroo ijaaramtee ufii isiitii taaggaltu ufii isiitii dhakaa kara guurtu dhakaa karaa irraa kaasi warra jedhu hin nyaatanii koottaa kamarraa shanaffaa kanarra wal ilaallaka. Duraan tursaa isinittan hima qeerroo kutaa 11 keessaan ijaaraa ka'aatiin labsii qeerroo jedha labsa. Isinittan hima foolata isin foolataattan dhagaa'utti jirra. Labsii marraa shanaffaa qeerroo haala adda ta'een dhufaara jechuutti jirtan. Dhufee isiniin haalufu bishaan. Dursaati tarsiimoo Jawaar Maammadii fudhadha. Yoo tarsiimoo mataan keessan tarsiimoo isin baasu wallaale sheeriidhaaf poostii qofaa nurraa dhiisaati. Tarsiimoo Jawaar Maammadii fudhadha. Ogguu tarsiimoo Jawaar Maammadii fudhattani qeerroo keessaan ijaaraa qeerroo ijaarame qofaa gadi nutti baasa. Nu sa'aa 24 Shawaa ka'ii Jimma ka'ii Wallagga ka'ii jechuu dadhabnee jirra. Iyyinee dadhabnee jirra. Yoo nu asii jabbiloonni gadi baaneetiin Shawaa ka'ii Wallagga ka'ii Jimma ka'ii jennu nu akka gandummaatiin nu fudhatanii akka waan biraatiin nu fudhatanii quba nutti qabutti jiran. Dursaati qeerroo gurmeessaa qeerroo ijaaraa ka'aati gadi bayaati labsii qeerroo jedha. Dadhabne nu Shawaa ka'ii Wallagga ka'ii dadhabnee jirra asachi. Kana ala yoo kana hin dandeettu jettan harka kennadha. Dhugaa jirtu gadi liqimsa. Hin ficcisiisinaa qeerroo. Maal isin balleesseera uummanni Harargeetiif uummanni Arsii? Waan isin balleesse qabaasa? Haja beekaadhaan nu ficcisiiftan qabdanii usuu beektan. Barreessi warra usuu waraanni barbaaleen keessa jechuudha. Waraana Abiyyi Baaletti ergu shanetu Baaleen keessa jira jedhee waraana Baaletti ilaalchiseessa waraana usuu ergu qeerroodhaan daandii bani jettanii bar. Joo xilaa yoo gadoo nuu qabaatan gadi baati nutti himaa akka biltsiginnaa kana. Maal si labboo? Dursa labsii maalii jettan kana nurraa dhiisa qeerroo ijaarsa qeerroo eega ijaartanii kaatanii hogguu qeerroo ijaartanii kaatanii qeerroo Arsii qophaayaadha. Qabsoo itti jira. Qeerroo Harargee qophaa'aa qabsoo itti jira. Mee dura qeerroo kaawwan qeerroo nu asii jabbiloonni ka'ii qeerroo Shawaa ka'ii qeerroo Amboo ka'ii qeerroo Gincii ka'ii qeerroo Maalee Jinnii jennu kana dadhabnee afaan nu dhukkubee jira. Asachi qeerroo ibaluu ka'ii jechuun nurra hin jiru. Isi hayyoonni gadi bayaati. Gadi baha qeerroo keessaan kutaa keessanii ijaaraati akka duraa qeerroo labsii qeerroo Harargeetiif Arsii gootanii Wallagga hirraa hin ka'ini balbala kee cufadhuu taa'i Shawaa balbala kee cufadhuu taa'i Jimma balbala kee cufadhuu taa'i akki kaleessa jettan marsaa lammaffaa moo sadaffaa irratti jettan sun hin jirtu 12 irratti wal beenna quba wal qabna achi lafa nurraa kaayaa dhugaa jirtu gadi fudhadhaati. Siniif gala hin jirtu qeerroo Arsii irbaata rasaasaa taatu haamanatti fixuu Abiyyi. Wallaahi haamana fixuu malee karabbaateetiin Arsiin fi Harargeen qofaan dhumachuu irra haamana dhumattu. Mana dhumachuu isii wayya. Maal Oromoo bakka buuna jettanii OMN sa'aa 24 irra baatanii iyyaan jirtanii haga sa'aa 24 asirra baatanii iyyitan kana keessaan hojjechuu maaltu isin dadhabsiise? Keessaa wal ijaaruu keessaa hayyoo qeerroo keenya ijaartanii gadi baasuu maaltu isin dadhabsiise? Keessaan qeerroo keenya hidhachiisuu
dhagaa irra bombii takka wayya jettanii bombii takka qeerroo harka buusuu maaltu isin dadhabsiise? Barnama dhibamaa qeerroo keenya kadhaame reeffaticha gadi nutti dhiisuu malee dhibamaa qeerroo keenya karasaasa irbaata rasaasaa ta'ee nu jalaa cabe barnama nuu jaalleessi warri asirraa nutti iyyita hayyoon. Warri anayyoota jettanii as gubbaa nutti iyyitan nama qeerroo keenya kan rukutame kan rasaasni dhayeetiin jedhe nama nuuf jaallee bar qeerroo ka'ii malee qeerroo hoo yaalamiin beettanii. Nugaa bakka dadhabnee jirra cinqii keessan gadi baaftanii qeerroo nun ficcisiisina. Maal Arsii fi Harargee qofa bilisa isin baasa garboomfatoota ka qara isin garboomtan Arsiidhaaf Harargeetu bilisa isin baasa. Jirtu kun ammoo gadi baatanii dhugaa jirtu qeerroo keessan gurmeessitanii labsii jiru. Labsii akka Oromiyaatitti labsitan malee akka ammoo Arsiitiif akka Harargeetti ka isin yeroo hunda labsitanii Harargee keessa akkana qeerroo Harargee qarri bar dhugaa rabbii jechuudha hin qaanfattanii bar. Inuma uummata Oromoo isin kutaan sagal haftanii inuma warra qaanfii takka hin qabne bar hin qaanfattanii xiqqishu mallee. Yeroo dubartoonni keenya gadi baatee akka dhiiraatti dhiirawwan hin falmattu ka dhiirri keessan qeerroon kutaa sagalii ka jirtu xiqqoomallee waan hin qaanfanne nama warra hin qaanfanne qaanyi warra biran jirre. Qaanfattanii qeerroo dhiisaa qarreedhuma akka dhiiraatti gadi baatee rasaasa afoo dhaabattu qaanfattanii gadi hin baatanii gadi hin baaftanii qeerroo keessan gadi hin baaftanii. Maali qeerroo Harargeetiif qeerroo Arsii qofaadha ka irbaata rasaasaa isinii ta'u? Kan bilisa isin baasu jara qofaadha? Laa. Tokkummaa yoo barbaaddan, bilisummaa yoo barbaaddan, mootummaa nama nyaataa garboomfataa kana yoo barbaaddan, qeerroo keessaa ijaara. Jawaariin ka mana hidhaa keessa achitti akka umurii isaa mana hidhaa keessa darbu akka goosisaa wallaahi billaahi qeerroo miti. Qeerroon shoora guddaa taphatutti jira. Wallaahi asachi quba isinitti qabna malee hayyoota Oromooti warri hayyoota jettanii asirraa mataa nu dhukkubsitanii OMN'dhaan gurra nu xiichitan sheeriidhaaf koomentii harki nu dhukkubu isin warra asirraa baatanii iyyitan maaliyyuu jettanii. Qeerroo keessaa usuu ijaartanii qeerroo akka qeerroo Oromiyaatitti labsii isin labsitan kana wal harkaa fuudhee itti muddee adda Jawaarii mana murtiititti. Mana murtiititti. Guyyaa mana murtii yeroo ittiin deddeebisan jechuudha. Oromiyaani mana hidhaa qofaa taateetti. Kun hin jiru duusin tokkummaadhaan gadi baatanii qeerroo kutaa 11 gadi labsii itti kennitanii qeerroo keessaa ijaartanii kaatanii ka ijaarame kana gadi nutti baaftanii kun hundi jiru. Ka ijaarameeroo Harargee Arsii qofaadha. Ka gadi nutti bayeeti irbaata rasaasaa ta'us Harargee Arsii qofaadha. Maal dirqama Arsiin Harargeen baateetu jira seetanii? Garbummaa keessa Arsii Harargeetu baata. Haalumattu manatti qeerroo keenya gadi hin baasina. Qeerroo keenya gadi baaftanii irbaata rasaasaa nu jalaan godhina. Haa mana dhumattu. Haa mana keessa dhumattu kalaas. Ingae. Mataa nu nyaattan bara akkuma Abiyyi. Isin ammoo ajandaa Abiyyi isinii baase malee ajandaa Abiyyi baasu wallaaltanii jirtan. Inuma nu ujabbiloota kanatu ajandaa Abiyyi baasaa raayyuu isinii hayyoota jennu irra. Wallaahi nu ujabbiloota kanatu ajandaa Abiyyi baasutti jira. Malee isi ajandaa Abiyyi baasutti jirtan. Waanuma Abiyyi jedhe waanuma biltsiginnaan jette kanuma gadi dhiisu ebadokkas jettanii gadi dhiisu kana malee wanta biraan qabdan isin. Chaansiin keessan kanuma. Kanaaf dubbii jirtu isinitti hima. Labsii marraa 5ffaa jettanii gurri'aa jirtan gungumaa jirtan kana yoo dhugaadhuma bilisummaa Oromoo feetan yoo dhugaadhuma Oromoon garbummaa keessaa haa bahu ajjechaaniif gudeeddaa ilmaan Oromoo irraa haa dhaabatu jettan qeerroo dursaatii qeerroo keessaa ijaara. Qeerroo eega keessaa ijaartanii booda gadi dhiisa guyyaa labsii gadi nuu labsa. Kanuma dubbiin jiru dhiibamaa keenya ka rukutame hin yaalan. Dhugaan jirtu kana fudhadha. Ammoo jechuudha hidhannoo malee Oromoo wanti bilisoomsu takkallee hin jiru.
takkaillee abiyyi isinirraa hin deebu du'aaf jechaaf abiyyi isin gadi dhiisu hin taa'u isin fixuu ta'a. Abiyyi wanti sodaatu walaa goota Oromoo walaa hayyuu Oromoo walaa beekaa Oromoo sodaatti hin jiru abiyyi. Abiyyi wanti sodaatee ficaa isarra jissisiisu abiyyi hidhannoodha. Wallaahi Oromoo haga hidhattutti abiyyi isinirraa gadi bu'us hin taa'u ajjechaallee isinirraa dhaabutti hin taa'u. Dhugaan jirtu kanuma. Hamma hidhattanitti hamma hidhannoo keessan jabeeffattanitti hamma Oromiyaa guutoo hidhachiiftanitti abadan abiyyi isinirraa gaduma bu'uun teenne beeka. Qeerroo hidhachiisa. Qeerroo hidhannoodhaaf cinqamutti jira hidhachiisa. Kunis yoo waan gurra isin seenu ta'e. Adda bar qawweeni Gondarin keessaa bar bituudhaaf hin deemtanii bar. Hararge keessa qaxxaamureetii barka dhufu. Qeerroo Harargee hidhadhu. Garbummaan sirra roorrifamaa jirti hidhadhu. Arsiiniif Harargee hidhadhu. Quba qabeessinitti himaa hidhadha hidhannoo malee garbummaa kan isinirraa deebisu takkaallee hin jiru hidhannoo qofaadha. Dhugaan jirtu kanuma kana fudhaasumaan. Kanaasumaan yoo xumure irra deebee hayyoota Oromoo warri ofiin jettan labsii Zuuriyaa marraa shanaffaa kana irratti qeerroo Arsiitiif Harargee qofa quba qabuu dhiisa kutaa 9 quba qaba. Qeerroo keessaa ijaara labsii qeerroo gadi baasa. Kanuma dhugaan jirtu malee Arsiidhaaf Harargee qofatti miti. Namichi kunadha mana keessatti uummata fixutti jira. Akkami garbummaa abiyyi jala cadhiftanii diriirfattanii teettan. Akkami qabsoo Oromoo hagattii tanaa laaffiftan. Yeroo dubartiin keenya mana hidhaatii dhalaatiin gudeedamaa jettu kana akkami qabsoo Oromoo laaffiftan. Guyyaa hundaa dhaddachi Jawaarii guyyaa meeqatu hafe. Guyyaan Jawaar dhaddacha dhiyaatu sa'aa meeqa. Kanuma qoxxaruudha isin. Abiyyi yeroon qoxxarsiiftani. Abiyyi Jawaarii akkuma laayyoo isinii baasuu deema. Hai. Maa gowwoomtanii namicha nama nyaataa bineensa osoo argitan akkamitti gowwoomtan sa? Abiyyi Jawaarii hayyoota keenya akka laayyoo gadi isinii dhiisuu hin ta'u. Kana liqimsa. Qabsoo malee hidhannoo malee abiyyi gadi isinii dhiisuu hin ta'u kana beeka. Kana asumaan xumura. Waa'ee maal jettanii irreecha moo maalii jettan? Hayyootiin keenya warri yeroo haati keenya gudeedamtu na obsaa daqiiqaa tokko. Dhiifama isiniin jecha hayyoonni keenya warri warri hayyoonni amma irreechaadhaa fi hohooqattanii luka shoqolattanii kaatan koottaa sirittan hima dhugaa rabbii jechuudha. Dhugaan jaalattu guddaaniif xiqqaan Oromoolee jechuudha. Bakka qabsoo Oromoo kanatti waanuma gadi isin laaffisee garaa irbaata garaa isin godhe qichaa hin beekne jechuudha. Yeroo hayyoonni keenya hidhaman yeroo ammoo qeedhiinni qeerroo akkasi dhangala'u yeroo ammoo dubartiin keenya akkasi gudeedamtee ulfi garaa ba'u gadi baatanii ijettanii hin dubbanne. Adda ammoo irreecha jettanii qeerroo hafte. Tan mana hidhaa keessa jirtu tan irbaata rasaasaa irraa hafte. Irbaata rasaasaa irraa hafte.
Nafsa. Okay, amma asirraa irra dhiifama. Qeerroo keenya kan mana hidhaa keessa jiru akkasii kan yeroo mana hidhaa keessa qeerroon keenya dhumatu yeroo dubartiin keenya gudeedamu yeroo hayyoonni keenya hidhamu qeerroo haftee jette koottaa akka yeroo 2016 hora arsadeeti qeerroon keenya akkasii namni 700 oli akkasitti irbaata rasaasaa ta'ee akkasii dhumate san ammallee akkas goona koottaa irrecha irreeffattanii yeroo jettan sheemiin isinin qabu. Sheemiin isinin qabu diqqoma. Kanaafuu hayyoota keenya ka hidhameefuu gadi baatanii hin dubbanne qeerroo keenya ka dhumateefuu gadi baatanii akkasii dhumataaruufuu gadi baatanii mootummaa kanarra dhiibbaa hin goone labsii qeerroon labsu kana afoo dhaabattanii qeerroo waliin ammoo namicha kana ofirraa hin dhiibne achi deebitanii abiyyii kadhattanii irrecha irreeffannaa jettanii yeroo abiyyii kadhattan xiqqoodhuma sheemiin isinin qabu warri hayyoota Oromoof hin jettan warri irrecha irratti waa'ee irrechaa irra dubbattan. Ammallee ta yeroo wayyaan eessan qeerroo irbaata rasaasaa ta'ee akka jiruun bakka tokkotti qeerroon keenya dhumate ammallee san ammoo deebisutti qabdan. Maal hajaa uummata Oromoo qeerroo Oromoo uummata Oromoo lafaarraa fixxaniif qabdani mootummaan kun ammoo kan yeroo wayyaan akka caalu wallaaltani. Mootummaa mana manatti dhufee isin ajjeesutu jirutu gaafa isin irrechaaf gadi baata isin dhiisa. Mootummaa amma mana manatti dhufee tokko irbaata xiyyiiti tokko isin qabaaru kanatu gaafa isin ammoo qeerroo ummata keenya irrecha kanarra gadi baaftanii jettan. Abiyyitu isinii ijaallala ummata Oromoo argaadhuma ummata Oromoo ka dadhabe abiyyi argaadhuma ummata Oromoo dadhabe mana manatti waraana isaa itti ajajee lafarraa fixaaru gaafa hora arsadeetii fi finfinne hora finfinneeti ummanni Oromoo irreeffatu abiyyiin taa'ee jaansii ilaala. Beedu gama dubbadha abiyyiin taa'ee ijaansii ilaala ummata Oromoo argaadhuma ummata Oromoo dadhabe argaa miti maqaadhuma ummata Oromootu biratti haadhaanii abiyyi hin feenetu irrecha irratti isinii ummata kana ijaa isinii ilaalee isin hambisa isin hoffoltanii nagaa milkiidha ayyaana keessan irrecha keessa irreeffannee galla jettanii yaaddanii kana nurraa dhaabaa achumatti. Dhugaa jirtu fudha waa'ee irrechi isiniin darbu yoo barbaaddan dullootiin qarqara boollaa jirtan kan du'a geettan kan nyaattanii dhuddan gadi bayaatii irreechifadha. Wal guura dullootiin bicha wal gurmeessaa ilaa guruppii hidha dullootiin qarqara boollaa jirtan guruppii hidha wal gurmeessaa gadi baa arsades dhaqa gadi bayaatii finfinnes dhaqa irreeffadha. Maaliif takka bakkaan xiqqe yoo isin godhe isin qarqara boollaa jirtan ammoo qeerroo qacalee lafaa dhufaa dhaloota qubee ka nyaatee dhunne nu jalaa ficcisiisuudhaaf irrecha jettanii abiyyi gaafanneerra jettanii abiyyi gaafanneerra mootummaallee hin mari'achiifne jettanii sobdanii qeerroo kaan mana hidhaatiif kaan irbaata rasaasaa nu jalaa godhuu deemtan. Wallahi jechuun milkooftanii inuma hin galle beeka. Kana beeka mootummaan bara wayyaanii caala abiyyi kaasaaye. Abiyyiin kaasaa ilma mataa xaasaa mootummaa bara wayyaanii caala. Injiltanii yeroo kana keessa yeroo irrecha irreeffanna jettaniiti afaan maaltu isaa isin dubbata. Afaan akkamiitii irrecha waa'ee irrechaa dubbattanii. Hin qaanfattanii xiqqoo mallee hin qaanyuuftanii yeroo hayyoonni Oromoo ijji Oromoo mana hidhaa keessatti nu buruqe ijji Oromoo mana hidhaa keessa nu jiru maa barana gadduma haa caaluu hundeessaatiifuu ayyaana kana irrecha kana hin dhiiftanii gadduma xiqqoodhuma gara nyaattoodhuma haa caaluu hundeessaatiifuu waa'ee irrechaa kana hin dabarsitanii isin hin darbu yoo lubbuun jiraatan yoo biyyi keenya Oromiyaan nagaa ta'e irreeffachuu dandeettanii hidhamuma
hidhamuudhuma Jawaar Mahaammadiifu leenca keenya ija Oromoo ajjeefamuma Haacaaluu Hundeessaatiifu gaddumaafu xiqqoodhuma tizzitaadhaafu gaddumaafillee jettanii irreecha baranaa dabarsuu dadhabdanii isin mudde wallahi hin jiru qeerroo keenya akka bara wayyaanee ficcisiisuu deemtan dullootiin wal guuraa dhaqaatii bishaanii gadi namma achi isinaafitu yoo barbaade abii adda ammoo yeroo hayyoonni Oromoo mana hidhaa keessa jiran gadi baatanii Abiyyitti hin dubbanne yeroo qeerroo Oromoo irbaata rasaasaa ta'u gadi baatanii Abiyyitti hin dubbanne yookaan qeerroo kana waliin falmii hin goone adda ammoo irreechi ta lubbuu teessanii tan fedhii teessanii isin dhagaamte tan fedhii namaa tan fedhii hayyoota tan fedhii qeerroo keenna isinitti hin dhagaamne tan fedhii teessanii dhuunfaa keessanii isin dhagaamte jennaan irreechaaf Abiyyii gaafattanii mootummaa gaafanne irreechi kun hin hafuu jettanii dubbattan. Sheemiin isin hin qabu warra gara laafummaa gara nyaattummaa ilma Oromootii hin qabne. Xiqqoo mallee qaanyiin isin hin qabuusa. Qaanyaa xiqqoo ishii. Abiyyi indoom Abiyyi walii galtanii irreecha jettanii uummata manatti hafe uummata dhukateeru uummata ammoo lubbuu ofii baraaruuf taa'aru kana irreecha jettanii gadi baaftanii irreecha jettanii gadi baaftanii irbaata Abiyyi godhuu deemtan. Irbaata rasaasa Abiyyi gochuu deemtan. Irreecha sababeeffattanii mootummaa ishii jedheera jettanii mootummaa nama nyaataa kanaan walii galtanii qeerroo teenna ija teenna ta hafte ta Abiyyi soqaa jiru ta barbaadaa jiru ta irbaata rasaasaa gootanii ta mana hidhaati guuruu deemtan. Ta mana hidhaati ol nu jalaa guursisuu deemtan. Kanaaf nurraa dhaabaa irreecha keessan hin feenu. Barri kun nuuf gadda bara boojjaati. 2012 bara boojjaatiin bara imimmaaniitiin bara dhiigaatiin dabarsin. 13 illee nuuf bara dhiigaati bara gaddaati bara boojjaati. Boochumaan dhiiguma ilmaa Oromoo jisuudhaan 13 illee nu dhandhamsiise. 13 namni gammachuun dhandhama jennaan nu ammoo dhiiga ilmaa Oromootiin dhandhamnee keessa seene. Nuuf barri kun gadda. Bara ija keenna hayyuu keenna goota keenna. Awwaalannee bara hayyuu keenna goota keenna mataa keenna mootii keenna mana hidhaa keessa kaanneerru nu. Nurratti hin dhiichisina. Ka waraanni Abiyyiyyuu gannu dhiitaaru hin gaya isin ammoo irreecha jettanii maqaa irreechaa qabattanii qeerroo keenna irbaata rasaasaaf qeerroo keenna mana hidhaatti guursisuu deemtan. Abiyyii maqaa Oromoo biratti haa kaasanii hin barbaannetu irreecha keessa isin laaleeti isin obsaa isin isa baree qeerroo keenna dhiisa. Kun waan danda'amu miti. Kun soba. Isin Allahu aalam. Rabbi ol ta'etu beeka. Abiyyi kanaan walii galtaniitiin qeerroo keenna ka mana keessatti jiru nu jalaa ficcisiisuu deemtanii dhugaadhumaa fedhii ayyaanaatiitu fedhii irreechaatti isinit dhagaameetiin deemtanii isintu beekasan. Kan dullootiin akkuma isiniin jedhu isinin dhogginu yoo tuutanillee rakkoo hin qabu. Nyaatanii dhuddaniittanii warra umuriin keessa waggaa 60 waggaa 70 deeme kun nurraa yoo boqottanillee homaa nu fayyadaan jirtan. Faayidaa keessan argine. Walaa abbaa amantaa, walaa hayyoota, walaa abbaa gadaa. Jinni keessanii isin argine. Qaata isinirraa abdii kutanneenu. Kanaaf yoo barbaachisaa ta'e gadi bayaatii ufii keessanii irbaata rasaasaa ta'a. Qeerroo keenna ayyaana jettanii irreecha jettanii gadi baaftanii qeerroo keenna nun ficcisiisina. Qeerroo keenna irbaata rasaasaan godhina. Qeerroo keenna mana hidhaa keessa jiru manni hidhaa guutee jennaan mana hidhaa keessaa gadi baasee Rahima maal jetti badata. Raamoon jalaaf gubbaadhaa yaa'ee beena min mixa. Baay'ee bulookiidhaan as yala. Raamoof ta'u. So qeerroo keenna ficcisiisuudhaan irreecha jettanii OMN irra sagalee dabarsitanii BBC irra sagalee dabarsitan achuma nurraa stop. Deemaa yoo barbaadda ofii keessanii dhumadhaa.
mootummaa mana dhaqee uummata fixutti jiru mootummaa ija qeerroo wantuma ilmoo waggaa 7 waggaa 8 ta'a rasaasa irbaata rasaasaa gochutti jiru. Dhaloonni lafaa dhufaan kun yoo ka'elle akkuma qeerroo kana qeerroodhuma ta'ee lafaa dhufaara akkuma qeerroo kana na godha jedheetiin Abiyyi ilmoo waggaa 7 waggaa 8 ijoollee umurii 10 irbaata rasaasaa goosisaa jirutu irreecha irreeffattanii milkooftanii milkiin galtan. Akkamii yaada uummanni nu warroota moo hayyoota jennu kun silaa? Hayyuun kenna Haacee Hundeessaaf Jawaar Mahaammadi ture. Abdiin Oromoo falmataan sabaaf sabalammoota Oromoo irra darbee jara lamaan ture silaa. Malee warri nu qara hayyoota maalii jennu? Hayyoota miti harroota abboo harreenuu kabajaa qabdi. Kana waan ta'eef asuman nurraa dhaabaa waa'ee irreechaa hayyoota keenya qeerroo keenya gadi baaftanii nu ficcisiisuuf deemtanii takka Abiyyi walii galtanii nu ficcisiisuu lafaa nu fixuu deemtanii achuman nurraa dhaabadha. Kanan fudhannu nu hin balaaleffanna malee maastigoo irreecha jedhaa ijoolleen. Warri maastigoo Abiyyi maastigoo jettan irreecha maastigoo jedha. Dhugaa rabbii isinitti wallaahi maal jette jedha. Irreecha kanarratti uummata gadi baasanii uummanni dhumachuu deema. Uummata fixuu deema namichi warri irreecha jettanii nutti ijjitan kun uummata fixuu deemtan. Tabara ammoo wayyaanee caalaa uummata keenya fixuu deemtan. Hin dandeenyu nu gubannee jirra mataan keenya nu maraata. Gadi baatanii irreecha jettanii uummata keenya ficcisiisina. Abiyyi dide isiniin hin jedhu. Wallaahi Abiyyi uummata Oromoo lafaa fixuu waan murteeffateeruuf waa uummanni Oromoo kun mataa buloonii mataa isaa hiikutti jiruuf waa uummanni Oromoo harka isa kennachiisu qeerroo Oromoo harka isa kennachiisu jiruuf Abiyyi ana jedha ana masuul jedha ila ana ala kushmi isiniin jedha. Dhugaa rabbii warra Abiyyiin jala deemtanii irreecha kana milkii akka nu galu goona jettaniitiin deemtan. Ala kushmi isiniin jedha funyaan koo irra jirtan isiniin jedha. Anaatu isinii akka milkiidha ayyaanni kun irreechi kun milkii isinii galu aanarra dhiisaa jedha. Rakkoon takkan jiru isiniin jedha. Rakkootu jira. Warra Arsadeetitti warra Finfinneetii irreeffattanii isin jedhee isin afoon dhaabatu. Inni murannoo isaa garaa keessa summii Oromoo baatee raka. Sila kana gatii ta'eef rakkoo hin qabu isiniin jedha isin hooleyyiin kiyya. Abbichuun akkana nuun jedhe jettanii karaa nagaatii irreecha keenya irreeffanna jettanii gadi qeerroo uummata gadi baaftan. Eega baaftanii hoo tokko isinilla akkaakaa innila. Waan biraa miti rasaasaan isin laaqqa isin hin fixu. Bombiidhuma achi gubbaa gadi isin roobsa xiyyaaraan. Waan biraa seetanii bombiidhuma xiyyaaraan gubbaa gadi isinitti roobsee isin fixuu deema bakka tokko achi xiyyaaraan gubbaa gadi isin arraggafuut deema. Waa yaada mootummaa bineensa afoo dhaabattanii wallaahi billaahi harka 10 wayyaanee wayya. Wayyaaneen nuuf garuu warra dhiigaati warra diinaati miti. Harka 10 wayyaanee wayya. Bara wayyaanee dubartiin teenya mana hidhaa keessa dhaltee dhala ofiin dhabdu. Bara wayyaanee keessa dubartiin teenya gudeedamtee dubartii ulfaa gudeedamtee ulfi garaa hin baane hin argine gonkumaa. Kana asuman nurraa dhaabaa mootummaan nama nyaatan pilaanii isinit jijjiiree ishi isiniin jedha isin ammoo harka kennattanii Abiyyi shinuu jedheera jettanii uummata nu yaaftanii nu ficcisiisuu deemtanii asuman nurraa dhaabaa. Waa'ee jawwee kootitti tan deebaa. Jawwee koo falmataa sabaa uf dhiisee cinqii keessa osoo jiru nama falmata. Falmataa haqaa falmataa dhugaa irratti du'u jira. Saba Oromootiif saba lammootaaf falmateeti kan inni akkasitti hidhaa keessatti yeroo isaa lakkoofsiisutti jiru.
isa abiyyi iskandar naggaa haa ba'u abiyyi jawaar haa saqqalamu jawaar haa du'u jarri jettu inni iskandar naggaatii fi falmata jechuudha. Garuu ilmaan Oromoo maaliif jawaariif jabaatan? Haaluma kanaan jawaar mana hidhaa keessatti hidhamuun jawaar mana hidhaa keessa hidhameeti akkasii yeroo isaa asaan lafaa ruku isin gammachiise isinitti tole. Eh? Maaf qabsoo Oromoo laaffiftani jawaarii abiyyi yoo qabsoo Oromoo itti muddame malee itti muddanii yoo jedha malee yoo qeerroo Oromoo itti mudde malee jawaariin nu baasu ittiin deemu. Jawaar guyyaadhuma guyyaadhaan achitti mana hidhaatitti dacha dhiyeessaa deebisuudha. Kanuma dhugaan jirtu. Dhiifama. So kana waan ta'eef yaa ilmaan Oromoo dhumatiinsis akkuma itti fuufetti jira hidhamiinsis akkuma itti fuufetti jira Jawaar Mohaammed nu baasaa hin jiru Abiyyiin nama nyaataan naaftanyaan ilmi kaasaa'ee Jawaariin nu baasutti hin jiru Jawaar manuma hidhaati yeroo isaa lakkoofsiisu jira filannoon jettanis hin jiru. Fulbaana abiyyi waraana isaa gad isin dhiisee isin shakashakuu deema fulbaana jettanii hin taa'ina fulbaana sanii abiyyi lafaa xirrigis hin godhuu deema fulbaana lafaa isin xaragutti deema malee lafarra isin dhiisuu hin deemu gadi bayaati qeerroo kutaa 11 gadi baasaati falmadha garbummaa ofirraa buqqisa ufiif jettaniiti garbummaa lubbuu keessa yoo mararfattan lubbuu keenya irbaata rasaasaa goonee hin qisaasnu yoo jettan tokkummaan gadi bayaa falmadhaa isiniin jedha waa'ee kaleessa waa'ee warroota maali warroota adda duree warroota shanii moo adda bilisummaa Oromoo jedhamu osoo dubbadhee irraan fixin irraa na baaste biltsiginnaan natti dawwalte waa'ee sanirratti yoo seene ajandaa godhattanii hin deemina. Dhugaa rabbii dubbachuuf ajandaa kun akka ajandaa isinii hin taane ajandaa godhattanii asii wanta biltsiginnaan gadi isinii dhiiftu feesbuuka kanarra hafarsuu dhiisaati waa'ee qabsoo Oromoo hafarsa waa'ee qabsoo Oromoo hafarsa malee waa'ee ajandaa abiyyi fi biltsiginnaa isinii baafte hafarsuu dhiisa. Biltsiginnaan qabsoo keessan laaffisuudhaaf kan ajandaa guyyaa irraa isinii baasutti jirtu waa'ee adda bilisummaa Oromoo. Abbootii garaatitu garatti dabalame. Abbootii haqaa osoo hin taane abbootii garaatitu garatti dabalame. Bakkuma garaan jirtu bakkuma waan gaarii itti afaanii darbattutti dabalamte. Isiniif gala. Kun warrootuma kaleessa qabsoo ilma Oromoo gufachiisee akka jaalladhii gammadaa dhabamsiisee hayyootaaf gootota keenya ija keenya dhabamsiisee dirgimii boolla isaan buusan dhabamsiisetu adhallee ammoo dhufeetiin gufuu ilma Oromootitti ta'e ilma Oromootitti gufuu ta'e maqaa ilma Oromoo himataa uzuudhiin ilma Oromoo lola'u dhaqeetiin ammoo biltsiginnatti cab jedhee biltsiginnaa cabbate. Walaa abiyyi walaa kamaalii walaa kunin diiga kun ammoo biltsiginnatti dabalama kaan irraa ari'atee jechuudha. Jiin keessan kana itti sin gaddina asteettee gufuu taatee nu fakkaataatiin ammoo gufuu taateetiin ilma Oromoo sakaaluu irra akkana adda baabaayii ifa taatee achi nurraa ingila'uu achi nurraa biltsiginna dammaramteetiin achi nurraa us jechuu isaanii wayya abdiirra kutachuu wayya amma isaan qabsoo Oromoo sakaalaa jiran. Adda bilisummaa Oromoo jedhee uummanni Oromoo adda bilisummaa Oromoo jala garuu isaan keessa summiitu jira sharritu isaan keessa jira isiniif gala. Amma sharronnoonni sharri warroonni sharri xatu kunni eegachi dabalame us jettaniitiin takka qeerroo Oromoo jala hiriiru dubbii tokko malee qeerroo Oromoo jala hiriirtanii hooggana tokko as baafattanii nama biyya kana hoogganu
nama yoo jawween kenna hidhaa bahee jawween kenna nu hooggane nama bakka jawwee bu'ee nu hoogganu Oromoo wal ijaarte as baafachuu. Furmaata tokko bar jarra akkana ta'uun isaanii jechuudha. Kana ajandaa godhatanii irraa hin haasa'iniin jedha. Ajandaa isinii ta'ee waa'ee nammoo adda bilisummaa Oromoo wala Kamaal Galchuu wala maali wala Daawud Ibsaa aangoo irraa ka'ee maali irraa ka'een kuni ajandaa isinii ta'uun gonkumaan danda'amu. Ajandaa godhachuun isinirraa hin jiraatu. Maaliif isaan yeroo qabsoo kennaa ta'a karaara yeroo qabsoo kennaa yeroo ammoo uummanni Oromoo gadi ba'ee falmatu kana nu jalaa dabarsuu nu jalaa sakaarutti jiran. Guyyaarraa wanti ajandaa haarawaa gadi nu baasaniif gufuu qabsoo Oromoo kanatti ta'uudha malee qabsoo Oromoo jalaa qeerroo Oromoo jalaa gufuu kaasutti hin jiran. Kan ajandaa godhachuun isinirra hin jiraatu. Bilbila kee jedha tokko ammoo. Bilbila koo si barbaachise. Kan bilbila kan koo jettu. Kanaaf waa'ee birriillee ajandaa godhachuu isinirraan ta'u. Namichi kun ajandaa isinii baasutti jira. Birriillee jijjiire. Birrii sababni inni birrii jijjiire uummanni Oromoo gaagaamu guddaa keessa jira ka biyyaa jechuudha. Meeshiruma inni xaxe kana laala wallaahi jechuudha. Namichi kun ilma Oromoo inuma irratti taphataa jira. Shakashakaa jira ila. Ispaaltii godhatee irra deemutti jira. Ispaaltii godhatee irra deemutti jira. Wallaahi waa'ee birrii sanirra waa'ee jijjiiramuu birrii ajandaan godhatinaa gubadhaatu obsaatu. Obsaatuma irraa deebi'a malee gochi Abiyyi nurra godhaa jiru ka irbaata rasaasaa hanqatee ka irbaata rasaasaan godhaa jiru isatti hanqatee jennaan maal nu godhu jira maallaqa jijjiira. Amma miskiinonni qotee bulaan miskiinonni baadiyyaa badoo keessa jiran ka bilbila hin qabne kan ammoo magaalaa yookaan ji'a keessa si'a tokko dhaqan birrii baataniitiin ta'an saaxinii keessa baatanii ta'an ka irraa quba hin qabne jechuudha. Nu amma warra bilbila qabu warra ammoo FB hordof kanniinitti yaada kennutti jira. Warroonni ammoo FB kana karamitti warroonni bilbilli garamitti hayyoonni keenya manguddoonni keenya haadholeen keenya ka irraa kana hin beekne birrii baatanii ta'an jechuudha. Namichi kun utuu waan tokko uummata Oromootiin waan tokko hin dubbatin birrii kana jijjiiruudhaaf olumatti ka'e uummata Oromoo kisaarsuudhaaf kisaaraa keessa uummata Oromoo galchuudhaaf. Kanaafis harkan kennatina kanaafis hin jilbeenfatina bakka inuma bakka laatinaa fi ajandaa kanallee usuu garaa keenya nu gubu usuu gubannu cufuu qabna. Cumnee biruma kutuu qabna. Bira kunneen waa'ee qabsoo Oromoo afaan keenya waa'ee ajandaa isaanii osoo hin taane waa'ee qabsoo Oromoo waa'ee qeerroo Oromoo akkamitti kaamna akkamitti immoo namicha kana irra aannaa irratti hojjedha. Maaliif nu cabsuudhaaf nu kuffisuudhaaf uduu labsii tokko wanta tokko hin dubbatin mallan jijjiirame. Gaaga'ama guddaa keessa jira uummanni biyyaa yookiin garagaleetti ka'uyyuu deema. Warri amma nuti tolaan kadhannee gadi ba'aa qeerroo Oromoo waliin nuuf falmadhaa jennu kun ufii isaatii Abiyyitti gadi ba'uu deema sababatti birrii tanaanu. Rabbi dhugaa godhi wallaahi. Warroota afaan maratee taa'u hunda yaa Rabbi kiyya Abiyyitti kaasi wallaahi. Ganaatti ka'uu deeman. Usuu miskiinan kunni waan takka oduu irraa hin qabne quba irraa hin qabaatin inni birriin jijjiirame jedhe. Amma usuu birriin jijjiiramu birriin inni jijjiire kun hojiirra oolin nu warri kisaarree irra sabbaru maaliif qabsoo Oromoo nuun caalu mallanni keenya warri akkaawuntii dhuunfaa sabbarree irra wallaa Rabbi obsa nu haa kennu. Shamarran keenya warri akkaawuntii dhuunfaa irra qabdan Rabbi jajjabina isinii haa kennu obsa. Maaliif baraaf furguggee gadi jedhanii jala darbanii diinatu nutti roorrisaa jira dhiiga ilma Oromootti dhangala'aa jirra. Akkatti dalannee finne usuma beeknu garuu akkatti dhiinni ilma Oromoo jigaaru kana laalle obsuu qaba. Sabbaruu qaba. Kalaas. Kana beekaa.
obsa rabbi sinaa sabbarsiisu warra haftee jette warroota ammoo quban qabaan dadawwalaa bilbil daarektirii dadawwalaa quba qabsiisa hafuura godhaa fi itti hima siniin jechuu kooti kan namichi pilaanii seerumaan gadi qabeenu irratti hojjetutti jira irratti hojjechuutti nu barbaachisaa ajandaa isaa qabanneetiin faana fiiguun nu barbaachisu ajandaa isaa achuma kaayannee utuma argichi kaayannee cuqqaalle nala Halo, nala akkam nagaa. nagaa akkamii Obboleettii tiyya waan ati dhageettu waan ati jettu kana dhageeffadhe anallee garaan kiyya na bobboora'e. Ijoollee biraa siqaamee ijoollee biraa siqaamee ishee dhokko amsheera waan ati jettu kana dhageeffadheetiin anallee rabbi garaa biyyaa gubu gubanne walla haadholeen keenya gubatani nu gubee rabbi garaa isa haa gubu inshaallah homaa miti wara bineensi biyya teennaa halkan dheessan sun waan guyyaa nama godhu halkan nama godhu beekaa guyyaa nama dheessa jette Oromoo. dhugaadha walla dhugaa keessan Galchiisa jaaniin galti rabbiin nu goochisee nu hambisuu lafatti rabbii keenya qabannee numatu mirgaan gala abbii biqaala abbaan beeyne kun bu'uu jira nurraa bu'uu jira abdii rabbii qabna nu nama hin qabnu. sirrii dhugaa keessanii akka kumne kanatti hamnu Abshir jedha wallahi ka amantii musliimallee salaata wallaalee ka amantii waaqeffata amantii adda addaan qabullee akkuma jirutti dhamaanee jirra dhamaasaa tana ammoo rabbi nu baasa rabbiin itti kadhanne qaama qalbii isaa qabne qaama qalbiin isaa haa qabamtu. amiin inshaallah Taruu du'aayitti nu godha ka'e homaa miti taruu ka'e rabbi isa dabarsuu ka'e wallahi qarqara jira. wallaa akka haati keenna haadholeen keenna imimmaan buusan kana rabbii nabiyyi nurraa isaa darbatu gubanne gara Asii bayaadhi dhiyoo tana obboleessi kiyya nama akkamsitti fakkaate garuu bakka maratti beekama daangaa isa bichaami ilmi isaallee akka naaf jedhanii walirratti ajjeesu. naannoo kami keessatti naannoo kam keessatti Naannoo kullaati. badanii torkii isaaniillee hojjetu yaa rabbii kiyyaa Mootummaa itti erganii asii dabalee yoo gaafatu achitti isallee ajjeesanii ilma isallee irratti dabala. nama meeqa bakka tokko fixan Akka daandiirra jiruun poolisii Ashmiira dabalatee gosa hedduu dabalatee ofirra ari'anii poolisii Oromiyaa beektaa ofirra ari'an kalaas isin ijaaramtanii bitamtanii warra mallaqaa wajji deemu jedhanii ofirra ari'anii jennaan inni ka waraabiyyi ka Amaaranya Oromoon beekne fuudhee itti ergin mee intala fayyaa dhiisii mee dhiisii uma dhiifni wayyaa garama kana amshira wallaahi akka imimmaan buufne kanatti hamnuyyuu inshaallah guyyaa tokko rabbiin inuma nurraa isa darbatu irra qacceerra jira namni ganna baasan bona ija bobaasatti asiin abiyyiin akkas ta'e namni ganna baasan bona ija bobaasatti akka wanganni hin deebine beeki rakkoon inni keessaa bahee seene suni ima dhufti inni amma inshaallah akkas amshira ta'e baase ija isaa sanitti rabbiin kadhanne waan itti naqu isa fufee du'aayiin dhuma itti nuu godha wallaahi waan bubbulchuun du'aayin bakka sadiitti qoodamti jedhanii bakka sadii sun immoo malaata akiraati rabbii keenya kadhanne inshaallah. amma naannoo keessanii maalti deemutti jira mee haala akkam keessa jiran quba qabdanii Maaltu jira diisii sirra haga roobee arsii bayaatitti dakanarra deebi'ee roobirra haga balee seeruu kana keessatti gadi baatii hin jirtu kana keessa facaase kana keessa ka dubartiin akkasitti yaatee ala manatti galuu hin jiru mana quban qabanii ilma quban qabanii akka yaa'ee sanitti
Kalees bilbilee dheengaddas dabalee gaafadhe. Inuma Akka dhumataara gar namsheeraan boo'ina haadha koo. akkasumatti akkuma yaa'anii ala jiran sanitti jiranii maal goona sila maal godhuu dandeenya? Waan godhuu dandeenyu kana tokkochatti kana tokkocha sharqii garbiin argu kana tokkochatti goonne kaan hidhatti guuruun kaan immoo ajjeesanii achi darbuun reeffa kaan barsaafii keessaa fuudhuun kaan keessaa fuudhuun kaan lagatti darbuun maawwaatu seeraan maragaan namni dami kalbii ta'e ilmi namaa dami kalbii ta'e maama dami kalbii ta'e saree namni guddisee namni Oromoon hin ajjeesu. Oromoon safuu Amma qabdi. Oromoon amma namichi kun bar Oromoodhuma ta'uu kenna akkuma Oromoodhuma maqaadhuma Oromoo kana dhaga'uu jibbi Oromoodhuma eega Oromoodhuma ta'anii lafarraa isaan xaragee fixatti bar hidhatteetuma gadi nutti bahe Oromootu irraa wallaalate malee. daa'ima waggaa 4-5 waan haadhaaf abbaan itti guddisteen guddatte karaarra dhaabatte jawwee keenya yaa rabbi nu baasi jedhu achi darbanii mataa dhayanii achitti gadi gombisa maal jettamee ijoollee waggaa 4 waggaa 5 mee maal isa guutu Duguuggaa sanyiiti kaafuun duguuggaa sanyii nurratti raawwataa rabeettanii duguuggaa sanyiiti malee akka namaa. daa'imman utuu biyyeen taphattu karaa harka akkana gooteetiin yaa rabbi jawaarii keenya nu baasi yaa rabbi jawwee keenya nu baasi jettu ijjetti afaan ofii kanaan abbamti bara akkanatti odomaa akkana jedhan karamarratti lachuu walirratti naan jedha abbaan gandi biyya keenya maal goona waan goonuu qabu garaan nu gubatee jira nu garaan nu dhumatee jira garaan nu dhumate namichi kun tarullee waan garaa kana keessaa hin baane nu godhe waan lafee kana keessaa nu godhe waan uummanni kaleessaa hin godhin. Amma kana beektanii kana wanti godhamutti jiru amma uummanni Oromoo akka yeroo jawaarii sanitti tartiimoodhaan tokkummaadhaan ka'aa hin jiru. Amma kan ka'aa rukutaa Arsiitiif kutaa Harargee qofaadha. Namichi kun kan itti xiyyeeffateerullee Harargeef Arsii bichatti xiyyeeffateera. Hayyoonni illee kamitti ilaalu jirani Arsiidhumaaf Harargee qofatti ilaalutti jiran. Biyyi badini turkii isaaniitiif baafachiise gubanne garaan nu gubate wallaahi rabbi garaa isaa gubu akka haati kenna jal jettee jali itti buute kanan rabbii nabiyyi jala haa godhu nurraa caalaa rabbi isaa haa godhu inshaallah dandeettee isaa jabaadha rabbitti wanti jabaatu hin jiru beergadhaa yoo deebitaniif ni turkii keessantu isin baase. Oromoon kana dhagayaa kana caqasaa kana gurraan dhagayaa kana argaatiin mee akkamitti teettanii ani inni na dhibuusa kana akkanatti haati Oromoo akkana jal jettee Halloo. Barwanni siin jedhuu qabu jabaadhati asirratti dhaamsa dabarsaati wal gargaarree uummata keenya ka hidhame cinqaa keessatti jira ka deebi'eetiin badhee hidhaan jiru jennullee akkuma hidhaa sanuyyuu hin ga'u du'aa jira jajjabaannee taane rabbii keenya kadhanneetiin akka rabbiin nu jalaa dhagayeetiin furmaata keenya nu godhu kadhachuu qabna rabbitti boo'u. Amma kana malee tokkummaadha yoo uummanni Oromoo lafaa socho'e malee amma namtichi kun irbaata rasaasaa nu godhaaru hafee kan walirra nu fixaaru kan mana hidhaatiin nu fixaaru mana hidhaa keessaa kan hidhameera jedhee namni beeku reeffa isaa argaaru kun hanqatee kun isaa hanqatee jenna amma uummata Oromoo kana akkamiin gadi isa cabsa akkamiin mataa uummata Oromoo kana gadi deebisa. jedhu xiyyeeffannoo halkanii guyyaa itti yaadee ummata Oromoo miskiina hiyyeeyyii abbootii keenya kan baadiyyaa keessa jiran
yookiin kan waa'ee kana irraa quba hin qabne birriin jijjiiramu kana irraa quba hin qabne jijjiirama birrii nutti fide. Jijjiiramni isaa kan inni nutti fidu kunu jijjiirama inni jedhu waggaa 2 guutuu jijjiirama inni jedhu jijjiiramni isaa kunu dhiiga ilma Oromoo lafa dhangalaasuu fi Irbaata rasaasa godhe maal jijjiiramni isaa maal jira maal arginu maal isa arginu dhuma gaafa inni nutti dhufeeti ummatuma duraa sanuu nu wayya miliikima sanuu nu wayya ka harkaa fi harma nu mure sanuu nu wayya tayyib dami tiini namaa du'ee nama du'e kana hisaaban beeku ka taree ka dhufuuf dhaabataan jiru waan nu godhaan jiru maan nu godha kun amma kaleessa nama sadi moo maal hidhaa baasanii kun roobee baaleetitti kun gaafataniitiin akira nafseen isaanii du'a taate nama sadi. hin ajjeesan mana hidhaa keessaa baasanii ajjeesanii. Kamtu silaa nama beekamu nama silaa qabduu kana dhaabatu nama silaa oromummaa ofiitti dhaabatu gaafatanii akkuma Jawaaritti irraan deebu jennaan nafsiyaa isaanii sadiinuu galaafatan. Ayyib taanumarraan taan garaan nu dhumate garaan nu gubate kadhume akka Hacaaluun baanu maal jedhe Hacaaluun biyyeen isatti haa salphattu maal jedhe Hacaaluun katare hobbaafate jedhe hobbaafata san innis hobbaafate. Kan du'e akka taruun illee taru kan du'e du'eera kan darbe akkuma haaciin jedhu dhugaadha hobbaafatee jira garuu ammoo nu'u kan gubataaru jirutti kan ibidda duuneetiin ammoo biyyee hin taane jiraanni akka namaati jiraanni nama hin taane kan gubataaru nu'u kan jireenyaan gubataaru nu du'aa keenya dhaga'uuf arguu dadhabne hamma yoomiiti du'aa keenya arguun hamma yoomiiti Oromoon dhugaa dhabuun. Hamma yoomiiti Oromoon tokkummaa dhabuun kun jechuudha. Bineensi waan halkan nama godhu beeka guyyaa nama dheessaa jedhan akkasanii akka Oromoon jettanii waa laalu malee ilmi namaa lafa hin kaayu. Inni waan siidaa bubbulee ilma sabaa fakkaatee ilma Oromoo fakkaatee ilma abbaa gadaa jedhanii waraabessa rabbi nu bakkaa'e bineensa bulguu. Mee haadha koo uummata Oromoo saba badhaa kanaan mee dhaamsa maal qabdani mee isin mee uummata Oromoo kanaan maal dhaamsa? Abaa kibbatti bayaa dhiyetti bakka jirtan maratti warri Oromummaan isin dhaqqabu hin nyaannan jedhina hin dhuynan jedhina manatti ol gallan jedhina gadi bayaatii falmadhaa uuu jedhaatii ila finfinni masan seenaa jedhaan ijaa gurra qabadha bakka tokkotti haa dagga'ee haanu fixu. Haanu fixu kun takkee lafarraa nu haa fixu kun takkee lafarraa dhabamu wayya. Ka jiru ammoo du'aa nama tokkoo cadhisee dhagaayaa argaa gubachuu irra dhuma isaa wayya yoo dhumate kalas bakka tokko dhumachuu nu wayya wallaahi. Osoo nu galche nu gallee itti dabalamnee dhumanna kalas tokko taanee dhumachuu wayya. Dhageettaa uummanni jiru kana keessatti kun dhumee kun hafurra marra waa daagisee tokkotti dhabama lafarra ta'uu nu wayya malee warri abbaa gara warra abbaa garaasa himatarra akka maraanu hima bariiti naftu hadhiite tun hin bariiti gaafa isiin bariite immoo akka dhiira dhiisii dubartillee ilkaanin isaan nyaannu uf beekuu qaban ani ka jedhu uf beekuu qaban asirraa dunyaan binne nafsee isaanillee galaafanna isaanillee akkatti boonu jira warri garaan bitame kun tokkoon ebaluun jennu warra bitamaa jiru tokkoon isaan warra kalee Jawaarii wajjiin wayita inni jiru gaaddisa isaa jala ta'anii keessaa fi dhibamuun isaaniitu dhiyoo tana waan kamaal dubbannaan muluun isaa akkana godha. Ganaa inni illee ila gaggara galee kenna miiqamaan ila ganaa gaggara galee albaatii alba'ee afaan ofii kanaan arraabu. Isaallee dhaabatuu dadhabee nama dhaabatuu dadhabee saba. Saba ofiitti dhaabatuu dadhabee bakka Jawaar ka'e san taa'uu dadhabee bitama. Filaadha bakka Jawaarii bu'ee nama nulaa qeerroo kana hoogganee ka biyya keessa jiru isa. Bakka isaan san dhaabatee silaa har'a masoo balbala nuu cufa silaa masoo balbala nuu cufa nutti banee nutti saaqu.
nuti saaqu silaa nuti saaqu ture. Garuu silaa bakka isaa tana bu'ee karra silaa nutti banamte tana nuu cufee kaduu illee seenaan isa yaadata ka jirullee akkuma jirutti silaa seenaan isaa dubbatti namuu haa qophaa'u tadhiitetu hin barii ni bariiti ni bariiti nu ifti hin ifti ifa deemammoo nama dhumee nu boochisa malee nutti urgaayaa jirti qabsoon nutti urgaayaa jirti bilisummaan nutti urgaayaa jirti kursirra teettee nu waamaa jirti ilmaan oromoo xiqqaa guddaa ka dargaggeetti namni guddaan akka guddina ofiiti qabsoo ofii dhaabatee manatti galuu dide namicha kana qomaaxansaa hibaa kana arfan hin qabne duudaa ija hin qabne gurra hin qabne mataa hin qabne qaqqamaa qalbii isaa arabbi keessaa fudhate kun nurraa ka'u. Kana ammoo akkamii ofirraa kaasamee haadhoo koo mee akkamii yoo uummanni Oromoo akka anaa ati bilchaanne kanatti garaa nu bilchaatee dhufu garaa kana nu dhoosanii raamuun nu jigaa jirti. Dhugaa rabbi yoo sin jedhe salaata wallaalee subii salaata zuhrii salaata asrii salaata magriib walii wallaalee jirti. Kuni isarratti haa deemu walii galte rabbii jedha asirratti ka waan argitan haasoftanillee waan argitan asirratti naaseena. Waan qabsoo waan dhama qaba waan namni keessaa fudhatu waan sheer godhan homa argan zimbiloo homa argan asirratti akka waan argan hin dubbanne ka asirratti illee wal ijaare ka biyya jirullee bilbillee mallaqa kennan bilbillee waan asirratti dabarfame kana asirratti akkan kennine akka adawii gurran kennine bilbilanii kan namu bilbila qaba biyyarra mallaqa ofiitti guutee bilbileetiin dhaamsa kenneefi akka halkanii guyyaa manatti hin kana malee wanti biraan walloon hin akka godhaa jiran walloon hin Oromoon teenna bakka maratti bayaagala keessatti kaabaa kibba keessatti dhumaa jirti walloon xamadanii qabanii kunuu garanaan itti ijaaran waan itti ijaaran dhiirummaa isaaniiti onnee isaaniiti adda asirratti namni walloo dubbatu jira wal ijaarsuma kana hin gattu deebi'ee wal gatuma kana hin gattu namni yookaan ija godhata. Gizee dubartiin akkatti onnee godhatte onnee isii finiintu kana keessatti gizee dubartiin biyya nama jirra malee wallahi odoo jiraannee biyya jiraannee walirratti dhumne dhiigaaf waan nafteetti fuuldura of kenna. Kana caalu nama meeqatu dhumu caala. Biyya namaa keessatti inni maammaanii akka sookidda dharqitti guduunfanii. Gubanni garaan nu gubatee walumaa galatti kutaan Oromoo akka yeroo qabsoo jawaar qabsoo 2014 15 16 kaatee akka yeroo jawaari sanitti uummanni Oromoo tokkummaadhaan haa ka'u jettani. Mee hayyoota warra qeerroo kana hooggananii dhaamsiisin qabdan maali? Mee warri hayyoonni qeerroo kana hooggananii jedhani kuni labsii yeroo baay'ee kalabu keessaa qeerroo Arsiitiif uummata Harargee bichaadha. Jawaar dura yeroo qabsoo isaa geggeessu keessaa Boorana keessaa Gujii keessaa kutaa 11 keessaa jalqaba labsii labsuun dura qeerroo gurmeessee ka'eeti kan inni labsii kana labsu. Amma qeerroon osoo hin gurmoomne gurmaa'insa yookaan labsii qeerroo Harargeetiif Arsii labse bichaadha. Labsii qeerroo jedhanii OMN irratti ka'anii gabaabsan. Mee waan kanarratti yaada qabdanii yookaan dhaamsa? Alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbii yoo cittoo namatti uumu qeensa kennaa jette Oromoon. Cittoo yoo namatti uumu qeensa kenna jette. Rabbiin isa jalaa fudhatee kaabaa kibba bayaadiyya deemee walitti soqee Oromoo walitti baasee nama duraan afaan waliin beekne wal fudhachiisee walitti dhadhaafachoo godhe. Isa jalaa fuunan immoo qeerroo ta'e namaa godhe. Rabbiin mataa isaanii qaree dotorkii irraa cufanii waan tokko shabakaan hin dalagu mataa ofiitiin dalagan. Itti fufaa jennaan mallee kaate akkuma kaate saniin itti fufaa jennaan akkasumatti halkanii guyyatti nullee asirraa gargaarsallee yoo taate warra Suudii jirullee gurubbii nuu godhanii nama nuu kennanii nama nurraa fuudhu gargaaruu qabna bira dhaabachuu qabna waan qabnurra amma achi birrii kaayannee mallaqa kaayannee
maalin godhatu wenna maalin godhanna yoo bilisummaa teenya arganne biyya teenya irratti abbaa taane biyya teenya keessatti akka barbaannetti baanee akka barbaannetti galle yoo biyyan qabaatiin wanti dalagatte maa sii gooti wanti sii gootu tokkollee abadan nama dhugaa nama deebi'ee amaanaa namaa bakka hin ga'u gurubbii tokko godhanii raqama nama tokko nama amaanaa baadhatu nama amaanaa tana bakka hin ga'u warra dhawamee nama waan yaadatu hin qabne nama qoricha gayaa tokko bitatu hin dandeenye nama waan akkasiisan ta'u nama nuu godhanii nullee warra Suudi Arabiyaa jira ani san nuu godhanii walii yaadachiifnee walii daddabarsinee wal gargaaruu barbaanna garuu bakka san immootu akka silaa namni iddoo bu'eetiniin itti silaa namni gargaaree kanaan kana ta'a jedheetiniin mala isaanii kennu muluun isaatu abbaa garaa waan ta'eef ebaluu jechuu hin dandeenyu qeerroo keenya akkuma itti fuftan sanitti dubartii teenna haawwata teenna obboleeyyanii ta ilmaan teenna akkuma baatanitti akkuma ala jirtan sanitti akkasumatti dalagaa teessan bakka hin gahaa jenna wanni jennu jechuudha. Amma bakka kanatti haadha koo bakka kanatti amma kan qubni itti qabamaaru an ammallee waan na qabetu jira gara marsaa labsiin kun marsaa afur xumuramee marsaa shanaffaa irra ga'utti jira marsaa shanaffaa kanarratti dubbatamaa jira xixxiixamaa jira qeerroon haala adda ta'een qophii isaa qophaa'ee dhufutti jira marsaa shanaffaa jedhanii dubbataa jiran bakka kana irratti ammoo qeerroon kutaa 11 kutaan 2 falmataa jira Harargeedhaaf Arsiidha qeerroon kutaa 9 maaliif akka qeerroo Arsiitiif qeerroo Harargee kanatti gurmeessanii maaf hin kaanedha wanti garaa nu qabee asirraa yeroo baay'ee iyyinullee kanuma. Silaa beeyta akka gootummaatitti akka gootatitti yoo lafoo namni yoo ijoollee yoo sirbitullee ka yoo deebitee wallee dubbattullee ka gosa gootummaan beekamte ilmi namallee ima beekaa Harargeen odoo jedhanuu mul'isee deebi'ee Arsilleen akkasumatti itti jira ka irraa hafellee Amboo silaa ka maaliin beekame ho'aa caaluu kana eenyu ka baafatuu qabu eenyu ka silaa gungumeetiniin socho'ee akka kalee inni jedhe sanitti eessaan qabu maaraftan ka'aa jedhanii akka beekanii dawwalanii nama kakaasu ani wallahi akka mataa kiyyaatitti guyyaa guyyaan itti naqee dawwala maalirra jirtan maal godhatta manatti hin galu ala jirra bineensi akkatti nurra deeman nuun jedhan kuno maal goota disiisirraa ka'ee kullarraa qabee kuni muluun isaa salphii makiinan takkittiin hin tartu makiinan takkittiin duraan adaamarra gaatee cufamee jira. Hattaan daa'immantu caccabsa makiina. Hattaan daa'immantu dhagaa itti buura. Namni bahee ala jira wal fakkaatee deemaan jiru wal keessa burree ta'aa jira. Kanaan bilbilaati warri asirratti dhageettanillee bilbilaa nama keessa. Bilbilaati bilisummaan kun adda ka nama tokkochaa ta'ee fal'aanaan qocoratee afaan kaayatuun heddu. Harargeen afaan kaayatuun heddu. Arsiin afaan kaayatuun heddu. Walloota adda ofiitu mataa isiitiin diinni irra dhaabatee isii malaasaa jiru. Gootummaa isiitiif, hidhannoo isiitiif. Dhaabadhaa wal fakkaadhaa. Birmadhaa gabbayaa waraabessa kana nurraa kaasa. Waraabessa kana bineensa saahiba qomaaxaa. Saahiba namicha arfan hin qabne harka hin qabne. Har'a kaasee nurratti jibbaa ijaan hin laalle. Har'a suuraa isaa kaasee mala dhabee hudhamee kokkeen qabamte kokkeen isa haa qabamtu luqumaa kokkeen isa haa qabamtu waan biraa isaan hin jennu kokkeen isa haa qabamtu du'allee nu argisiisuu baatu maraatee tuqama isaa nu haa argisiisu waan biraa isaan hin jennu Inshallah. macaree keenna jiisee macareen isa haa jiru abii macareen isa haa jiru rabbi macaree isa haa jiru homaan argatu tana malee du'allee nu argisiisuu baatu isaa maraatee daaraa haadhu rabbi nu haa argisiisu. Kaleessallee akkanumatti qabsoon tun dhiigan dhuftee nama meeqatu itti wareegameetiniin
Har'a fuudhanii kursirra isa kaayan karaama haadhaa nutti waama. Karaama haadhatu achirra isa kaaya. Karaama haadhatu Abiyyi kan naa haadhuma godhe. sanuu beeka namni haadha beeku dubartii Oromoo tokko hin gudeechisu. Namni haadha beeku tokko Har'a daa'imni dubartii Oromoo mana hidhaa keessatti hin darbatu. mee namni Haadhuma sanuu waraabessa nama afaan hin beeku beekne maaliif kan beeytu Oromoon beeytu warra taa'ee ka'ii hin beeyne bineensa fidee raawwatee eegdirra nutti buuse ijoollee amata wareeganiitiin gana mucattii daa'ima umriin isii hin gahin. Har'a haqimii isiitii ol tareetiin mana yaalaa ciisaa jira. Gudeedaniitiin odoon gahin daa'ima haadha jalaa fuudhanii. Har'a duudaa Yahudaa afaan hin beekne nutti fidee namichi. Wallahi rabbiin tokkummaa nu haa kennu, obsa nu haa kennu, jajjabinas nu kenneetuma rabbii irra nu haa aansu, dhiiga ilmaan Oromoo dhangala'aa rabbiin inshaallah lafan balleessini. Abshiiraa nu jabaadhaa isinillee obsaatii homaatii miti du'aayii itti nu godhaa namicha zaalima zullumamaa kana rabbi akka nurraa darbatu du'aayii nu godhaatii jabaadhaadha koomaatii miti inshaallah rabbii irra nu haa aansu tokkummaa nu haa kennu. Aantu garaa nu hubate kana rabbiin nu qabbaneessa maamaatti geessinillee bakkuma jirtan maraan du'aayii itti godhaa wallahi du'aayii suuta deemti malee nu qabsoon teenna bakka gayuu heddi qabsoon teenna nutti urgaayaa jirti bilisummaan teenna nutti urgaayaa jirti nama sabaa quuqama qabu nama lammii ofii walitti qabatee bayaadhiyaan kaabaa kibbaa walitti qabateetiin nama ofii ija takkitti ilaalu rabbiin kursirra nu kaawwedha insha Allah biiznillaahi nutti urgaayaa jirti. Ka sheekallee, ka aalimallee, ka amantii adda addaa qabullee akkuma afaan keessanitti akkuma beekumsa rabbiin isinii kennetti waaqa keessan kadhadhaanullee rabbii keenya hin kadhannaa. Akkasitti jajjabaadhaa fayyaa naa taya bilisummaa isinii haa kennu waltayii isinii haa kennu rabbiin ka rahmata ofiitiin nu haa yaadu. Namichi kun taruu ka'ee jajjabaadhaa jedhanii Eshi jabaadhaa isinillee homaatii miti rabbumatu jira jabaadhaa isinillee. Ima si arga komentii kee jalanne hin deema maashaallah tabaarakallaa garuu rabbiin kaa akkanumarraa sin jijjiirini akkanumatti nama sabaa quuqamu rabbiin kaa keessa nama argaa beekte ati amma gubbaa kiyya na laalta malee keessa kiyya akka jiru kana tokkochan na arga. Na bilchaatee jedhaani na ila na bilchaatee na danfee wallaahi na danfee jira. Abshiira akka kufanitti hafani akka du'anitti hafani malee inshallah akka kufni kanatti habnu himachi kana in bariiti dukkana booda ifumatu jira inshallah homaatii miti abshiira haadha koo naaf jiraadhaa ulfaadhaa fayyaa ta'a jajjabaadha. Dadawwalte nama turtaa jajjabeessa kana wal jajjabeessati asir deebi'ee immoo asirratti waan dabarsina an tokkoffaa wanni isaanii dhaamu asirratti waan baala gaaran waan tokko asirratti hin dabarsina abbama fedheeyyuu haa ta'u garaa jalaan kennaaf nama heddan san qabiyya asirratti dabarsitanii xilaataan kenninaa garaa keessa argite sirreedha asirratti kana goona akkana goone biyya akkana goona ka jedhan wallaahi billaahi asirratti hin dabarsinaati dawwalaati kennaaf waliin jedha ila ani waan barbaade dawwaleetiin nama daaletti abbaa barbaade sanitiin waan akkana biyya akkana ta'e biyyi akkana asirra akkana haran waan akkasiiti maamaatiyyaa ani komentii kee jalallee hin deema maashaallah namatti tola wallaahi baay'ee tokko hirmaatta baay'ee tokko nama waliin deemta sareetiyya rabbiin kaaritti bareedu umrii dheeraa rabbiin siif haa kennu. Amiin. Akkasii jajjabeetiyaa galatoomikaa. Illee naaf jiraadha umurii dheeradha inshallah. Akkasii suuraa abilisoomsu inshallah biiznillah nagaan jiraadhu sareetiyaan gizee mara komentii kee jala wallaahi gizee mara jala deema wallaahi komentii kee jala deema ani jala deema wallaahi maashaallah. Abshiira eessaa rafnee bulla kaasilaa rafnee siin bullu akka itti teenu qabnu ayya ulfaadha.
jabaadhaa isinaa dhokoo amsheera inshaallah rabbiin mirgarra nu haa dhaabatu. Yee shaggar liji qaatarraa ergattaa garuu ammoo viidiyoo na biratti hin mul'isu keessaa bayi fooloo godhii deebi. Argaa kan kee. Keessaa bayi deebi shaggar liji qaatarraa ergataatti si argutti jira viidiyoon keessan namoota baay'ee mul'isu ila. Yaayyaa Bashir eeban yaayyaa Bashirtu dhufe mu balaan buute. Meeqa badde yaayyaa Bashir illee as jala na hordofee galee moo bismillah aleek qabaddu meeqa yaayyaa Bashir jedhee dhufe ammoo daffaarii wayi maqaa namaa dhaaluun illee dhufe. Bayi keessaa bayituma deebi keessaa bayi deebi shaggar lijmee hi ergatta yaayyaa Bashir jette sun hin qabattu. Mee qabadhaa yaada gabaabsaa kennadhaa yaada keessanillee fuudhuun tiyya qofaa gubaa tiyya bichaa baafadhee deemuun hin ta'u isiniifis illee yaaduu barbaachisa. Deemuu sultaanii keessanillee qonnarraa deemu. Waalaikum salaam warahmatullah. Yaada qabdu. Turki biyya Itoophiyaati ni Turkiin keessan hin jiru. Turkii keessa sirreeffadhaa koottaa dhiifama na ofolchaati. Warra ergattan qabadhaa. Ni Turkii keessa rakkoon natti fakkaata. Abeet. Mee inni na arrabsite kun qabadhu iyyuu hin doomme. Bilisiginnaa illee ergadhaa rakkoon qabu. Yaadaan mormuu beektani. Qoyme. Mee qabadhu inni na arrabsite kun. Qabadhu. Jaffaari. Halo. Mm. Salaam alaikum. Waalaikum salaam warahmatullah. Tole mee guyyaa irraa waa'ee maalirraa haasa'aa turtanii bari xiqqoo reeftana seene? Wanta inni irraa dubbataa jiru jalqaba irratti waa'ee qeerroo Oromiyaa labsii marraa shanaffaa kana irratti foffoolataa jiranii beektaa qeerroo haala adda ta'een qophaa'eera jedhanii. Hayyee. Qeerroo haala adda ta'een qophaa'u kana qeerroo Arsiitiif qeerroo Harargee qofaan qophaa'eera jedhanii Harargeef Arsiitti quba qabuun duratti tarsiimoo kaleessa Jawaarii qindeesse sanii qabataniitiin ammoo isa faana deemanii ofii tarsiimoo bifa haaraan baafachuu wallaalan tarsiimoo Jawaarii kan kaleessan yaadatanii qeerroo kutaa 11 keessan ijaaranii ka'anii labsii qeerroo jedhanii walitti qabanii nuu labsuu isinirra jiraata malee yeroo hundaa dadhabnee Jimma ka'ii Shawaa ka'ii Wallagga ka'ii dadhabnee jirra. Qeerroo keessan ijaaraa ka'aatii gadi bayaati qeerroo labsii qeerroo jedha. Labsii qeerroo Arsiitiif Harargeen labse bichaan labsii qeerroo hundaati jettanii walitti qabdanii asirraa nutti dhiijinaa. Tokkummaadhaan gadi baasaatii dura ijaaraa ka'aa gadi nutti baasaa. Yookaan ammoo qeerroo keenya kan kutaa lamaanii kana irbaata rasaasaa hin godhinaa jechuu irraa waan jedhu jalqaba achirraan kaasee lammaffaa immoo waa'ee irrecha qeerroo baasanii nu fichisiisuuf irrecha jedhanii dubbataaranii mee kanuma deebisi kaan itti deemna. Sirri dhugaa keeti waa'ee irreechaa kanarratti namicha hanqaraa nu jibbaa qaba waan ta'eefu irreecha kanarratti ani sodaadheen jira garuu uummata kanaaf uummanni kun ni dhumata waa'ee irreechaa kanarratti of eeggannoo guddaa godhachuu qabaata. San uummata tutti beekaa beektaa kun garuu nama wanna jechisiisa mootummaan waan hin jirreef mootummaan keenya namni nu ajaju mootummaan keenya jawaariin keenya hin jiru akka duraatiif isa kawaa mala hundaa nu beeku kana waan ta'eef
qeerroon biyyaa ni dhumatti waa'ee irreecha kanaa mee mootummaan Oromiyaa namni silaa biyya keenyaa fi waa xiinxallee waa argu warruma biyya kana keessa jiruu fi warroota biyya alaa jiru kana. Maaliifuu warri biyya keessaa waa takka hin beeku dhugaadha. Yoo namni ka'aa jedhe malee amma fakkeenyaaf warri biyya keessaa waa takka hin argu jechaadha akka nama jaamaati waa hundaafuu feesbuuka hordofee bichaa fi wannaan qabu waan taateef irreecharra garuu namni dhumataa mee itti yaada namni hundinuu itti yaadeetiin murtee kaa'uu qabaata. Yaa amma namichi kun akka yeroo wayyaanee san sitti hin fakkaatiin amma warroota hayyoo warroota abbaa gadaa jedhanii abbootiin gadaa kan gaafa Jawaar hidhamu gadi baatee kilimaa tokko hin dubbatin gaafa qeerroon akkasitti dhumatu gadi baatee malsii tokko nuun kennini amma ammoo yeroo isaanii irreechi isaanii gahee jennaan mootummaa kana dhandhee dubbifneetiin ammoo irreechi ansadeetii fi finfinneellee akka irreeffatamu goona isa jedhamurra dubbataa jiran. Ka gaafa Jawaar hidhamu gadi baaniitiin namicha kana hin kadhatin ka gaafa qeerroo akkasitti irbaata rasaasaa ta'u gadi baanii namicha kana hin kadhatin amma ammoo irreecha irreeffannaa fedhii kenna baannaadhaaf abiyyi kadhatanii achi ummata inni nu argaa Oromoo dadhabee arga qeerroo dadhabeeru manaa gadi baasanii achitti fixuu deemanii beektaa. Sirri dhugaa keeti wallahi uummanni dhumata bara baranaa kana namtichaan kun ni fixa. Namtichaan karaa bakka itti fixu soqataa jira waan ta'eef uummata Oromoo jibbaa guddaa irraa qaba waan ta'eef kanaafuu an akka yaada kiyyaatitti irreecha baranaa kana odoo itti dhiisanillee jechuun beektaa namni namatti haara waan ta'eef. Kanaafuu an akka yaada kiyyaatitti garuu odoo itti dhiisanii fedhan qabaa haa taatu garuu namatti haaranii maal godhanii. Irreeffatanii isaan rakkoon qabu warroonni dullootiin wal gurmeessitee laamanii dihimeeraaf jaarsotii afaan boollaa jirtan abbaa gadaatii jinnii keessaniin beenu warri afaan boollaa jirtan wal gurmeessaa wal waamaa jaarsotiin dullootiin kan qaraa qeerroo kenna adamsee gurguraaru dullootii akkanaati dullootiin wal gurmeessiteetiin haa achi bishaan afutti yaate haa irreeffattu rakkoo gantaa isaanii garuu dhaloota keenya qeerroo keenya qacalee keenya kan sabaaf falmataaru gadi baaftanii irbaata rasaasaan godhinaa jedhaarraa bara. Sirri dhugaa keetii waan kana ta'eefuu wallahi rakkoon tun beektaa uummanni Oromoo kun bakka mara rakkataa jira baay'ee nu yaaddessaa jira akkuma argaa jirtu kana kunoo ijoolleen Suudi Arabiyaa warroonni mana hidhaa keessa jiran kun baay'ee nama mararanii dhumataa jiran waan ta'eefuu mee uummata kana mee hundi keessanuu rabbi jedhaati uummata kanaallee waa dubbadhaati ka biyyaa bichaan haasa'inaa kunoo namni ufa fannisaa jira waan ta'eef mana hidhaa keessatti ufa fanniseetiin kunoo waan fuudhaallee dhabne as keessa duune jettee kunoo akkanatti ijoollee gadhiiftee jetti mee jaraallee sagalee mataa'amee gara maraan yoo waa godhuufillee dhabne sagalee ta'uufii qabaanna gara maraannee. Inshallah isaan irraallee hin dubbanna rakkoon takka hin jiru. Beektaa dubbachuu garaadhuma keessa gubataa jirraa waa'ee isaaniillee nu gubuu dhabee nu dhagahamuu dhabee miti. Dhiigni Oromoo kamiifuu uummanni Oromoo kan bakka hundattuu rakkatu nu guba. Maaliif dhiiga keenya damee keenya hidda keenya waan ta'eef nu gubuu dhiisee miti. Roorroodhuma biyya keessa roorrifamte tana tan biyya ormaallee liqimsaatuma tan biyyaa tanatu nutti caale jenneeti malee amma ammoo uummata ijoollee mana hidhaa keessa jirtu nu gubuu dhabee miti arguus dhabnee miti beektaa isaanis rakkoo hamaa keessa jiran ufii isaaniiti namni jiruun gaafa namatti dhoofte ufii isaatii lubbuu ofii of qisaasuu deema beektaa jiruuntu yoo si dhangaggoofte jette jechuudha. Sirriidha. Kana waan ta'eefuu mee amma jiddumaanuu dheengaddallee gaaf tokko haasoftanii turtanii waa'ee uummata Walloo jettanii mee waan sanoo akkam gootanii isiniin jedhee isin gaafadhaa. Waa'ee sanirratti yaa ijoolleen gaafadheera keessaan illee ijoollee dubbisee jira anillee eeggachaa jira guruppii hiineerra jedhanii guruppii hiineerraa jennaan guruppii kana keessaan eega hiitanii jiraattanii ammoo guruppii kana guruppii gadhaabbataa ta'e. Asirra gadi baaftanii muumantansaa jedheenii yaada dhiyeesseeraa fi ishii jedhaniiranii waan isa irra ga'anii nan ammoo fuudhee isinii dhufuu hin danda'a isaanillee hin mantansina jedhaniiranii beekaa walumaan jirra.